انت من جيبي انا فوطه انا يجيب فوطه بس يلا. يا ربي شو سويت انا؟ ما تخاف. اليوم بنشكرك يا فايزة مدار من وديني يا ربي. باي باي. شبح الليل. جيبي ما في زي مدام جيبي هذا سوي هذا اول فوطه مال انتي. فوطه ما ايوه يلا سوي هذا اول بعدين يجيب فوطه ثاني. ما تراني حالي وصلها. يلا ماشي اوكي سوي بيها اول. ايوه شوفي ايوه سوي هذا اول نزل وسخ كامل بعدين يجيب فوطه ثاني. هذه فوطه زين. يلا اوكي سوي بهذا اول. لا صار فينا انا. لا دك ولا جنسي يملك شطوره ميمي برافو. Egaa waa'ee viidiyoo kana ijoollee hedduu ni gala jedhee yaada. Ijoollee hedduu immoo galuudha jedhee tana yaada jechuudha. Kanaaf shamarran keenya gola madaamii yeroo ammaatitti biyya arabaa deemaa jirtan kan biyyaan baasu jiruudha. Jiruuf jireenya ilma namaati jechuudha. Egaa jiruuf jireenya kana keessatti qormaata hedduutu jira. Qormaata kana immoo injifachuuf immoo obsuutu nama barbaachisa. Haa ta'uutii garuu hojii dalagaan fakkaan dalagaan madaalli gaafa hojjenne miidhama guddaatu nurra gaha. Kanaaf dalagaa kana akka miidhamni guddaan nurra hin geenye of eeggannoo godhachuu qabna jechuudha. Isa jechuun koomooyyuu obboleettiin keenya kun amma akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Hojiin ishiin hojjettuu fi dalagaan ishiin dalagaa jirtu jechuudha. Madaamin jala dhaabbatteeti kan ishiin kolfitu kan ishiin qoostu jechuudha. Haa ta'uutii garuu wanta nu miidhuu fi wanta hin miine sirritti of eeggannoo godhannee irraa of eeguu qabna. Wanta nu miidhu tokko gaafa hojjenne miidhama guddaatu nurra gaha. Innaa ishiin jala dhaabbatteeti kan itti kolfaartu. Garuu isheen teenyammoo jechuudha. Bashittiin teenyammoo kolfa madaami sana miirri ishii bakka hamileen ishii itti jabaate maal gooti koomadiinoo kana gubbaa mataa gubbaa korteeti kan ishiin teechee jechuudha. Garuu oduu achirraa tasa mucaattee kuftee osoo immoo masalaalis yoo mataa fiixee koomadiinoo kana kortu ittiin kufee miidhama guddaatu isheerra gaha jechuudha. Miidhama kana jechuun miidhama kana jechuun gaafa isheen miidhamte gaafa isheen rakkoon isheerra gahe madaamin fuutee achatti gatti hospitaalatti galti jechuudha. Mana yaalatitti gatti. Gaafa mana yaalatitti isheen gattu kana garagarteetillee anaaf jettee akkana taate anaaf jettee cabdee anaaf jettee rakkoon kun irra gahe jetteeti miti kan madaamin tun dubbattu. Isin galee ishiin amma maallaqa kiyyaan hojjetti maallaqa kiyyaan dalagdii jechuu dandeessi madaamin tun. Hanga fedhe maallaqaanis yeroo dalagdan obboloota koo waan nama miidhu waan rakkoo namarraan gahu waan miidhama namarraan gahu tokko sirriitti irraa of eeggannoo godhachuun nama barbaachisa jechuudha. Isa jechuun koo osoo amma miidhamni tokko sinirra gahee yookaan rakkoo wayii sinirra gahee madaamonni siniif hin naatu. Biyya arabaatitti gaafa fayyaa qabnu qofaadha kan jaalatamnu. Madaamin kan nu jaalattu yoo fayyaa qabnu qofaadha. Yoo fayyaa hin qabaanne namni tokkichillee nu jaalatu jechuudha. Kanaaf biyya keessan galtanii jiruu gaarii jiraachuuf jiruu bareedduu jiraachuuf akkasumas immoo jireenya gaarii jireenya fayyaa guutuu jiraachuuf biyya ormaattis aga biyya arabaa hojjennu wantoota nu miidhan wantoota rakkoo nurraan gahan irraa bilisa taanee of eeggannoodhaan hojjechuu qabnaa jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya kanaaf jechuudha wantoota akkanaa kanarraa jabaannee of eeggachuu nurra jira nurraayis eeggama jechuudha. Innaa kana yeroon siniin jedhu kana oluma kaaneeti immoo jireenya hojii isaanii madaamin nu jaalattu madaamin tiyya na jaalattu madaamin bakka
jennee waan nurraan eeggamne tokko nu jennu jechuudha. Komadiinoo gubbaarra korree xaraguu yookaan walawwalu seeriyyuu hin danda'u bakka waan kana humna kiyyaa ol waan ta'eef yoo dandeecha ofii keetii walawwali ani kana hin danda'u bakka lafannaan mara mi'a ijoolleen lafti isin hin martu jiraachuu dandeechuu dhukkubni garagaraa jiraachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf dammaanas yoo qabaattan wantoota akkanarra yoo ol kortan lafti namaan marti jechuudha. Gaafa lafti namaan martu achirraa kubtu. Obboleettii keenya takka wajjinan dalaga jechuudha. Akkanumatti masalaalirra deemtee odoo walawwaltu lafti marteeni masalaali kanarraa kubte kan lubbuun ishii darbe biyya Arabaateetti jechuudha. Lammii Filippinii kan taate. Innaa kanaaf isi namni keessattuu dhukkubbii mataa qabu dhukkubbii dammaanasii qabu akkasumas immoo wanti tokko immoo yeroo wayirra koran namni tokko lafaa ka'ee kan lafti cillimiti jedhee ittiin lafti martuu hin jirtu jechuudha. Warroonni akkasiifaa sirriitti of eeggannoo godhachuu qabdu jechuudha. Innaa kana fakkaata hordoftoota keenya. Kanaaf amma haalli obboleettiin keenya hojjette viidiyoon kun ol ba'uu isaan ilaalina. Yoo ol ba'an kaawwan miidha obboloota keenya kaawwan miidha miskiinota kaawwan miidha inde amma isheentu fayyaa qabaachuu dandeechi ofii isheetii ol baateerti. Garuu madaamiin biraa viidiyoo kana gaafa argite bariisaa sarraatenyaa ishiitiin yookaan kaddaamaa ishiitiin ol ba'iiti komadiinoo kana gubbaa akka shaqqaalaa kanaatti walawwali jechuu dandeechi. Innaantee meewwanni na mudate jechuudha. Madaamiin tiyya viidiyoo garaagaraa yeroo argitutti akkanatti hojjetu haala viidiyoo sanitiin hojiinaa jechuudha. Madaamonni akkasii baay'eetu jira. Kanaaf viidiyoon gara miidiyaatti viidiyoon haala kanaan ol ba'u kun hojii mana madaamii hojii gola madaamii osoo ta'u immoo ijoollee teenya kan miidhutu jira. Ijoollee teenya rakkoo kan irraan ga'utu jira. Miskiinota lafti martuun kan dammaanasii qaban kan dhukkubbii mataa qabaniin akka carraa madaamii waan akkana kana hojjedhu hundee kaddaamantu nuyyuu akkanatti hojjechaa jirti jedhanii kan itti dubbatan jiraachuu danda'u jechuudha. Kana egaa kana fakkaata hordoftoota keenya. Kanaaf jechuudha gizee gara miidiyaatti waan tokko baasuu barbaadu yookaan immoo madaamiin takka dirqama viidiyoo si waraabaa ishiif viidiyoo ishiiti jettee kana godhi san godhi yoo sin jette ajaja madaamii fudhadha jettanii wanta seera cabse tokko wanta seeraan alaa tokko raawwachuu hin qabdanii jechuudha. Innaa kana fakkaata. Kun immoo Oromiyaa biyya keessan magaalaa Qarsaa ganda Duwwaa 2 istaayidoomidha. Haala kanaan bareeddee jirti. Warroonni biyya keessa yaaddan dharraatan koottaa galaasiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya yaadaan muraada'uu qabaattan jechuudha. Gola madaamii keessatti hojjettanii milkaa'uuf immoo milkaa'uun duratti fayyaa nu milkaa'inna jechuudha. Fayyaa keessan eeggachuuf wantoota sin miidhanirraa bilisa ta'uuf immoo fayyaa keessan eeggachuun irra barbaachisaadha. Kanaafuu adaraa keessan fayyaa keessan jabaadhaatii eeggadhaa. Wantoota sin miidhanirraa bilisa ta'aa. Hojii madaamii seeraan hojjedhaa. Garuu wanta humna keessanii olii tokko nan danda'a jettanii madaamii sin ajajjeef hin hojjetina. Omaata akkasiin gochuu hin dandeechu madaamii sin galee wanna akkasiin hin gootu. Gizee saniif siniin loluu dandeechi malee omaa siniin gootu. Sodaa isaaniiti jettanii of hin miidhina. Birriin isaan irraa argattan fayyaa keessa sinii ta'uu hin danda'u gaafa fayyaa dhabdan. Dhugaa ijoollee meeqa jechuudha. Birriin isaanii fayyaa isaanii ta'uu dadhabee lubbuun isaanii darbu biyya galanii waan baay'ee garaa nama nyaatu kun hunda isa irratti du'a kun kaan irratti du'a. Bakka waan akkana hidhee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Egaa kana fakkaataa turtii gaarii baay'ee.